Baga Rabbiin waliin fide jara keenya shirfati godha. Galanni Rabbiif haa ta'u duraan dursee waan maqaa Rabbiitiin eegalle bismillah walhamdulillah wassalaatu wasalaamu ala rasuulillah sallallahu alaihi wasallam assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh obboleen islaamaatis kan oromootis kan amantiin addaa jashama harka fuunee yoo yaabba baaroo nageenyi Rabbi isiniif haa ta'u isiniin jenna galanni Rabbiif haa ta'u kaasiin nu gahe hin beektan obboleettii teenya tana hin wallaaltanii namni baay'een gara sooshaal miidiyaa irratti Rabbi naa kadhadhaa jettee kadhaan isiisan yoo kadhatan Rabbi namaa hawwaata mee wal barannaan Zinnash eenyuti eessa dhalattee eessa guddattee amantiin keessa jirtu maaliif islaamummaa tana fudhachuu feete maaliif hawaasatti dhaammattee gartee Rabbi naa kadhadhaa jechuu turte mee sanii waliin laalla Zinnash anaa dhufuun jaame maqaa abbaa keetiiti Oromiyaa irraa dhufuu kee shakkiin qabdu kutaa godhata akka bakkeetti dhalattee fi guddattee. Maqaan kiyya Zinnash abbaan kiyya Shumidha bakka dhaladhe hurutaa keessatti hin Hurutuma dhalattee guddatte. kanan jijjiiruudhaan ani duraan ortodoksiidha. Gini muslima ta'uun barbaade kanan jaaladha. Kana wanni biraan jiru. Viidiyoo kee yeroo akkaan arge gaafa du'aayi ani jechuun amantiilee ni manee kadhaan Rabbi naa kadhadhaa jettee viidiyoo tokko maxxansitee turte. Waa'ee raayyaa fa'aa jala keessee nashidaa adda addaa galla keettee hawaasni hedduutu si hordofee Rabbi si kadhachaa turan. Islaamummaas Rabbi si haa kennu jechaa turan. Rifeensa banaati. Nan dhaggeeffadha. Ani quraana dhaggeeffadha. Malattuu haati tiyyaa haati gulaadha sodaachisan anjati. Gara abbaan kiyya kiristinaa kee gizee haadha keenya fuudhu nun beeknu. Gara abbaatiin hundi isaaniitu musliima. Ati garma abbaa keetiin jirta. Jati intalti tiyya immoo kanan heerumees kan musliiman heerume dura. Irsi kiyya musliima. Gini jirre wajjiniin jiraannaa jijjirre. Ijoollee tiyya haati tiyya kiristinaa kaastee takka gini odoo kiristinaan ka'een waggaa 13 amma haadha tiyya bira deebitee na jalaa kiristinaan kaasinaan jee. Baay'ee afee anillee waan keessa jiruuf haadha tiyya jecha haati tiyya maal jettii gizeen ani du'e eenyuun awwaala naan jetti. Amma gini boolloo haati tiyyatti seentu ani seenaan jiru. Ajiib. Ajiib. Harmeen teete abbaan keetis hin jiran addunyaarra. Inuma jiran alhamdulillah. Ayyaa Rabbi salaam. Tole mee ortodoksii gara islaamaa dhufuu deemte. Gartee Rabbi si laafisee mee maaltu sababa sii ta'e maal islaamummaa kana islaamuu hin beeyta waa'ee islaamaatis hin beeyta maaltu sababa sii ta'e gariin birri namaa kennan jedhan waan dhiira barbaadan waa hedduu namaan jedhan asirratti waan namni gara amantii biraarra dhufu dhugaa maaltu ta'u waa'ee islaamaa kanarraa. Namni islaamaa ani gara abbaan muslimaa warri islaamni kun salaata isaanii lafa ga'anii dhaabatan yani gizeen ortodoksii san galabaadha hin beektaa galabaa. Galabaa ta'a namni moo muslima ta'an gini akkanatti uffachuunu. Bareeda akka malee jijjiirama shamara uffanni wangeelinis akkasuma jedha bara wangeelinis akka dubartiin shaffanattu barnootas akka abbaa manarraa barattu. Wangela kalla jechuun bakka iddoo mana kadhaa yoo dhaqanis akka namni addaaba waan wangeelli jedhu waan wangeelli barsiisee namni dalagaa jirus hin jiru gartee Rabbiin gartee guyyaa afanii nama qaceelcha tole shaadaa wal qabsiifneeti gaafitti dabarra ati Rabbii tokko ta'uun dhugoomsita nabi Muhammadis ergamaa xumura Ciisaan yookaan Yesuus Kiristoos waaqaa miti ilma waaqaatii miti uumama Rabbiin uume ilma Maryamaa ta'u kan Rabbiin hoolota akka gartee saba Israa'el callaaf erge ta'uun dhugoomsita. Mashallah. Tole inshallah shaadaa qabanneetti achi booda du'aa walii goonee walii bifnee addaa deemna. Shaadaa gartee afaan Arabaatiin jennee afaan Oromootiin walii jennee akkasitti du'aa walii goon harka tokkicha. Rabbi tokkicha Yesuus Kiristoos gabbaruu ture. Rabbi tokkicha Yesuus erge. Rabbi tokkicha Nabi Muhammad erge. Rabbi tokkicha Abrahaam erge. Rabbi tokkicha Musee erge. Rabbi tokko Nuh, Daawud hunda ergamoota Rabbiin addunyaa kana irra erge. Sanjala masakamu gooftaan isa malee hin jiru kan namaa kennu kan dhoowwatu kan hin dhalchine kan nama fakkaan kan wangeela keessatti illee sagaleen waaqaan dhagaamtu namni waaqii jaan arge takkaan jiru jedhu san kan hin duune kan hin jijjiiramne san sanitti har'a amanuu deemta inshallah Rabbi sirraa jaalatu na jalaa jetta ashhadu an laa ilaaha illa Allah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
ورسوله وأشهد أشهد وأشهد وأشهد أن عيسى أن عيسى عبد الله عبد الله ورسوله ورسوله وأن الجنة أن الجنة حق حق والنار حق. والنار حق. ما شاء الله. أني رقام بها أني رقام بها ربي تكو ملك أن حق أن قبر مهنجر ربي تكو ملك حق أن تقبر منجر محمديس محمديس نجيا في رحمن ربي إسرت هاجراتو نجا في رحمن نجيا في من نجيا في نجا في رحمن نجا في رحمن رحمن نجيني يوخان نجيني 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 ربي إسرت هاجراتو ربي سرت هاجراته قربتشا قربتشا الله تيفي الله تيفي إرجما الله تون دقومس إرجما الله تون نقومسا عيسى يوكين يسوس كريستوس عيسى يمكن يسوع كريستوس نجيني ربي رت هاجراتو نجيني ربي رت هاجراته ربي متي ربي متي ilma rabbiitiisii miti ilma rabbiitiisii miti garbicha rabbii fi ergama allaha ta'uun dhugomsa garbicha rabbii fi ergama allaha ta'uun dhugomsa ibiddi jannannis dhugaadha jahannamnis dhugaadha jahannamnis dhugaadha jannannis dhugaadha jannatnis dhugaadha maasha Allah hangana zinnaa shanqanumaan seenan cuuphaan hin jirtu xabalaan hin jirtu qullaa nama dhaabii bishaaniin nama garafi yeellam alhamdulillah baga rabbiin islaamummaa sii kenne maasha Allah maaltu si dhageema Allahu akbar wallahi gammachu osoo lubbuun jirtu rabbiin islaamummaa sii kennu kanam tokko sin dirqin kanamni birrii siin kennin wallahi waanni amantii oliin jirtu eega gartee fayyaati islaamummaa rabbiin namaa kennu tanarra waanni gartee jabduun jirtu zinnu mega maqaa kam jaalattame maasha Allah Faatuma abbaan kiyya kannaa baase Faatumaadha ya Allah ya salam Faatimaan intala nabi Muhammadi maasha Allah ajaa'iba rabbi abbaa keetiis armeetis amantii tanatti rabbi amantii tan isaanii amantii tan rabbi haa kennuuf Inshallah abbaan kiyya hin barbaada xiqqoo haadha tiyya haati tiyya duraan qaalii seentee iyyuu amma qaalii ishee onna shingootu jajjabaachuu qabdi amma ati gaafa ta'eetiif abbaan doon gartee maal jettaniina biyyatti asalphisu jechuun bu'aan qabdu arra barattee quraanas wangeelaas barattee garanatti harmee teetiif abbaa keetiif firootan ga'e hunda yaamuun hojii guddoo si eeggata akkuma du'aa'ii gartee naa kadhadhaa jettee maatii teetiifis rabbiin gartee islaamummaa tanaa kennu rabbiin nama qaceelchaa beeka ilmi namaa naman qaceelchu ilmi namaa naman qaceelchu baga si qaceelchee hedduu raayyaallee hedduu dhaggeeffachuu turte profaayila kee jala deemee dhaggeeffadha galgalaa ganama wanni maxxansitu gartee yaani baay'ee dhaga'amee inshallah raayyaa irraa maal qabatteme hedduu dhaggeeffadha wajjiniin hin ja'a malee hangam tokko talasitti Oromoon na dhibaa maasha Allah rabbi siif haa laafu kaa maaliifaatis hin dhaggeeffata maasha Allah bareedaadha baga rabbi sii kenne sirratti dheeressuunis bu'aan qabdu baga rabbi sii kenne Faaximaadha arrarraa eegaltee baga islaamummaa sii kenne ammarraa kaatee qaama dhiqattee qulqulleeffatta hawaasa gartee biliyoon allakkaamu ka islaama irratti rabbiin subhaanahu wa ta'ala kan si dabale galanni isaaf haa ta'u jabaadhu islaamummaa yeroo sen waa hedduu si mudata gana gufuu fi gufaata hedduu karaa kana keessa jira kasi arrabsuu jira kasi faarsuu jira kasi eebbisuu jira kan si abaaruu jira Ani kan ijoollee musliimaa kanaan isaan gaafadhu maali gizee akkamitti akka salaatan kanuma bicha ijoolleen na barsiistu
ijoollee kanan gaafadha akkatti naan salaatu Masqala keessa maal keessa. godhuun akkanarra Kirri sana eessa keessa? masqala duran baasi Yoom firraa baafte? qanuman sinfaana haseerraa jammaree nan baase Torbaan gaafdu baaftu wallah ajiib. Fannoo san waa takka namni mukarra fannoo san. naannoo narra jiru dhiyoo kanan uffadhe dhiyoo kana ofirraa hin baase duraan homaa ofirraa hin qabu Alhamdulillah. Baga firraa baafte fannoo Yesuus irra fannifame akkamitti hin fannifamne quraana keessa wangeela keessattuu hin fannifamne. Hin fannifamne maal godhan namni wangeela keessatti hin yaadadhu Galaatiyaa 3:9 namni gartee mukarra fannifame fannoo abaaramaadha jedhanii Rabbiin gartee nun abaarini jiruu bareeddu karaa Yesuus Kiristoos hordofu jannata inni barbaadu kan Nabi Muhammad itti nama waamu kan Muusaan Abrahaam hundi isaaniitti waaman nuuf akka nu jiruu bareeddu si haa jiraachisu Faaximaa teenya maasha Allah baay'ee gammanne gartee guyyaa biraa seenaa ta'e qaceellatti haasawina yani ummata mee ijoollee islaamaatiif ijoollee amantii biraa duraanis oromummaa amantii adda qabaannus har'a waa hedduu walitti qabaanna ijoollee ortodoksiitiinis warra amantii biraa pheenxees jira waaqeffataa jira isaanii maal jettame carraa asumaan si kanneen maal jettaan amantiin taabbaati jedhani. amantiin kaabbaati Akkas. nana rabsinaan jalaan ijoollee ta'anii nana rabsinaa ijoollee muslimaan immoo jabaadhaa du'aayilee naa godhaanaafis ofii keessanis du'aayii godhaa jabaadhaa hin eeddisinaan jalaan hin eeddisee ani nagee uffadhaa akka kiyya kanatti hin eeddisinaa Goota kara islaamaa hin caffarinaa gara amantii teessanii namuu deebi'a maashaallah wallahi dhaamsa bareedaadha tana daawwattoota keenya obboleettii ta'e inshaallah baga rabbiin islaamummaa kannee fi guyyaan gartee guyyaa seenaati wal bira hin jirru bishaan illee siif hin kenne waa takka siif hin kenne afaan si goggeessee dhiifama islaamummaa ta'an tan jiraattee irratti duutu rabbi si haa godhu jannata jiruu bara baraa sanis rabbi si haa kennu qabeenya siif haa kennu ilmaan illee siif haa dabalu maatii ta'e keessatti nagaan si haa jiraachisu biyyaan baa keessatti nagaan jiraadhu Islaamummaa tan baratu si aguru garee islaamummaa baratan hunda gartee adda jira keessa wal dabala jabaadhuun sin jira galgala gartee yani jiruu bareeddu ammarraa eegali tan jiraatu rabbi isaa godhu islaamummaan waan asiin dura hunda sirraa hayxe zero si gootee jirti yakka ati daleeddu gaarii ati daleeddu arrarraa kaastee malaayikaan sirra katabdi jiruu bareeddu tan jiraatu rabbi isaa godhu tanuma maashaallah simadhaa anaa dhufuun sin jira welcome congratulations baga dhuftee baga teenya taate islaamummaa sii kanne gartee tanumaan si jedha asis irraa gabaabsa guyyaa gaarii waaree gaarii kaaniif kaan galgala gaarii kaan gartee ganama gaarii kaan yeroo adda addaa keessa jira isiniif haa ta'u obbolowwan keenya kan biraa tokko shaadaa qabachuu deema isaanii wajjin walitti deebina Faaximaa teenya baga gammaddee nagaan nu jiraadhu siin jaa inshaallah. Allahu akbar akkana wallahi gammachuu islaamummaa laphee ta'e keessatti gammachuu si dhagaamtana hundaafuu rabbi haa kennu maasha Allah irra jiraadhu irratti tan duutu rabbi si haa godhu tole. أكسي وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كوتا كان أمنتي براك أبوس أمنتين أمنو باتنيس كوتا أمنتو ما والبراج الراجعني كوتا بردا غافدا دبسا ترمسين جنة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نجي الناجرات دبلوون كونتي خيسانو